harkaa bada waan ta'eef dubbachuu dandeessu booda jechuudha. Dhimma paastarii sanaa fi ani kaawunsilii keessan jira kan jedhe sanaa jechuudha. Isas asumaan nuu ibsaatii waa'ee iminatus xalayaa sanas kan wal qabatu nuu ibsaa jechuu barbaanna. Baga nagaan dhuftanii sin eegaa turrellee egaa akka isin hin mijanne nin beeka. Haa ta'uyyuu malee yerumatti dhuftanitti immoo kabajaan sin affeerreerra. Ulfaadhaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Ulfaadhaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Sagaleen kun dhaga'ama miti? Hin dhaga'ama amma akka ajaa'ibaa. Hin dhaga'amni sagaleen kun dhaga'ama. Baay'ee gaariidha. Diinaa ol Waaqayyo si haa eebbisu. Wangeelaawii Kidaanuu namoota ni beeku. Wangeelaawii Kidaanuu nan beeka. Diinaa olii qaamaan yoon beekuu baadhee hojii kee irratti baay'een si jaalladha. Baay'een kabaja sii qaba. Yaa'u warra lafa dhiphiseetu qilleensa yaabe. Namni utuu lafa hin dhiphisiin qilleensa hin yaabu. Qilleensarraa harcaasuudhaaf yaaluun kee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Ani immoo lafaa uraafnee buqqifna dhee yaadaa jira. Muka Waaqayyo hin dhaabne dhaabbatee hin hafu. Waaqayyo isin haa eebbisu hunda keessanuu baay'een keessan quuqama dhugaadhaa fi gartee dhugaarra jirtu waan ta'eef ulfaadhaa. Bara keessa Waaqayyo eebbisu jechuun barbaada. Garuu baay'ee dhaga'amaa jira sagaleen koo. Dhaga'amaa jira taaptaap godhaa warri kaan dhaga'amaa jira. Ani liivii har'an gale ani takka galee hin beeku. Normaalii har'an galee takka waan akkasii liiviis galee hin beeku. Iimoos hin qabu ani. Iimoo isa jettan kanas iimoo banee tajaajila kennee hin beeku ani. Hojiidhuma lafarraa kanadha kan inni tajaajilu. Garuu akkuma namni nama beekullee gaariidha. Wangeelaawii Kidaanuun na beekaa. Isin keessaa maal akkan hojjedhus hin beekaa. Hunda isaayyuu beekaa. Wangeelaawiin akkuma amma haasaa ture. Ani walitti qabaa abbootii mul'ataa warra jedhamanii raajota kana walitti qabaa isaanii godina Wallagga ba'aatii. Kana malees barreessaa gumii dhaabbilee amantaa magaalaa Naqamteeti jechuudha. Barreessaa olaanaa gumii dhaabbilee magaalaa Naqamtee jechuun barreessaa Ortodoksiis ta'ee Musliimas ta'ee Kaatoliikis ta'ee waldoota nabbaarii warra jiranis ta'ee hunda isaaniitiifuu barreessaadha. Haa ta'u malee waa'ee jara kanaa gaafa haasa'u xalaatu nu qaqqabe jechuudha. Xalaan nu qaqqabe kun iyyannaa intala ammaas jala jirti jettan kanaadha. Birriin nyaatamee jira. Birriin nyaatame kuni birrii xinnoota irraa mul'ate. Birrii 150dha kanii. Ani nyaatame jettee intalli himata bantee himata ishee dhiyeeffatte jechuudha. Waldootitti dhiyeeffatteetti qaama nageenyaa biras ga'eera. Wajjira poolisii bira ga'eera. Qaama kamiinuu qaqqabeera. Xalaansee suni iyyannaansee jira. Iyyannaansee irrattidha kan xalaan barreeffame. Xalaan gara diinaa oliittis ta'ee qaama kamittuu kan inni barreeffame iyyannaansee irra dhaabbanneeti. Intalli kun 150 dhabdee garuu 150 kan intalaa qofa miti. Kan intalaa irratti bakkee ba'e malee miliyonotaan wanti lakkaa'amu hedduun mana meeqa kan ittiin bitame, lafti meeqa kan ittiin bitame kan ijoollee gara biyya hambaa jiran kanaadha. Akkuma obboleessi koo amma kaasaa ture hattoonni malkii qabu. Akka kiisii galanis beeku. Gaafa dubbatanii ofirraa qolachuu barbaadanis muka abbaala walitti qabanii waan baay'ee haasa'uu danda'u. Garuu dhugaan qabatamaan lafa taa'ee jira. Baay'ee haasa'anii jechuus dhaga'eera. Rekoordiin isaas baay'ee na qaqqabeera. Namoonni kallattiidhaan na qaqqabsiisaa turaniiru. Akka carraa ta'ee wantoota kanaa wajjin kominikeetii waan ani hin gooneef jecha har'ammoo karaa diinaa oliin akka yaada laattu jennaanan dhufee xalaan kun gaafa nu qaqqabu mucaan kun 150 dhabeera jette. Egaa yeroo darbe keessaa
duraan kan isinii kaasuu barbaadu mucaan kun tokkummaa kana keessa tureera. Miseensa tokkummaa kanaati. Waldaansa lafarraallee egaa nama 21 nama 20 afaan caaltu waamseen jirtu 20 21 22 fa'i uummannachi sabira waaqessanii fayyadamaan onlaayiniidhaan fayyadamaa, iimoodhaan fayyadamaa, ijoollee biyyaan baa kanadha kan isa fayyadu. Haa ta'u malee mucaan kun kallattii garaagaraadhaan beekamuudhaafis hin ciifne waan garaagaraatiifis hin ciifne hin teenye jechuudha. Macaafa qulqulluu da'oo godhatee kallattii garaagaraadhaan socho'aa ture. Ani keessumaa keessatti waamicha godhee fi akka biirootti gorseera. Gorsa dhuunfaa gorseera. Gorsa waloo waliinii koree gorsituun dhaabbata keenya jala jiran jiru koree gorsituu sanaa wajjin illee gorsineerra. Kana qofallee miti. Qaama nageenyaatti illee dhiyeessee waajjira nageenyaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti illee dhiyeessee akka inni gorfamu godheera. Nan deebi'aa jedha malee hin deebi'u hin jedhu. Nan deebi'aa jedha. Na'ee nan deebi'aa jedha garuu hin deebi'u jedha. Gaafa gadi ba'u hojii isaa irra jira. Wanta inni balleessutu caala jechuudha. Sanaafi xalayaan dhumaa kun gaafa na qaqqabu seeroota jalqabaa miliyoona 4tu akkaawwantii isaa irra jira kan jedhamu odeeffannoon na qaqqabee miliyoonni 4 suni sarbamuu qabaa jedhani. Mee qoyyaanii haala isaatti ilaallaa hin qorannaa jennee achumatti bishaan obaafnee keenya jechuudha. Inni dhuma kana kan na arsee hojii kootu sirriidha jedha malee hojiin koo sirrii miti. Dhiifama naa godhaa afaan jiru. Dhiifama gaafatu jechuudha. Macaafa qulqulluuni nama dhiifama si gaafate dhiifama akka itti gootu. Gooftaan Yesuus Kiristoos iyyuu dhiifama nu godheeti. Kan nu lafarraa jiraannu. Mucaan kun garuu garaa dhiifamaas hin qabu garaa dhiifama gaafachuu. Sanaaf qaama mootummaatiinis ilaallee karaa hundumaan ilaallee erga jedhamee booda mucaan gaafa gorsa kana fudhatu ka'ee tokkummaa baqate jechuudha. Tokkummaa baqate. Tokkummaa gaafa waamnu silkiin kaasu. Silkiin kaasu miseejii nuuf hin deebisu. Tokkummaa irraa fagaate. Leenjii laanna inni tokkummaa irraa fagaate. Namicha isaa amma paasterii ofiin jedhu kanas edda galgalaa rekoordiin isaa na qaqqabeera. Waggaa 35 waldaa dhaabuun koo waggaa 35dha pilaantii gochaan tureere. Soba guddaas inni sobe. Ambarreen gaddaan xalaa barreessee fi firoottan koo warra asirra jirtan. Xalaa kaawunsiliitti natu barreesseef ayyama akka fudhatuuf barreen gaddaan jaarsa waldaa ture. Jaarsa waldaan goofamu namichi kun iimoodhaan ijoollee goyoomsaa ture 600 wayi ijoollee irraa fudhatee kiiboordii bitatee waan garaagaraa bitatee barreen gaddaa kophaatti ba'e. Iimoodhuma wajjin tajaajilu jarri tokkodha daataan isaanii tokkodha. Isaan malee iyyuu gana namoonni biraan baay'een isaanii jiru. Kan durboota biyya alaa baafatanii durboota asiin fuudha jedhanii kan amma baafachuuf jedhullee baakkoo keessaallee kan qabu. Ganaa mistira hedduun sin qaqqabsiisa. Yaaddoo isaan qabaatina. Adaaf immoo sodaan qabaatina. Utuu faanni koo gadi hin dhaabatiin, utuun hin jabaatiin, utuun hundee hin qabaatiin haasa'u. Waanan cillisee amma ammaatti immoo isaan dhaggeeffadheef kiyyoodhumaa abbaan xaxeen abbaa qabuutu gaariidha. Elaa kiyyoodhuma abbaan kee gooteen abbaa qabuun gaariidha. Amma olii gaddeemanii akka saree maraatu mukas baalas waan baay'ee haasaa jiru garuu callumannee dhaggeeffachaa jirra. Seerri nutti kenneera Waaqayyo. Ani kaawunsilii keessaa miseensa akka hidhutti kaawunsilii iyyuu nan geggeessa pirezidaantiidha jedhanii. Hin jedhin jechuun dandeenyu afaanitti ulfaatu waan ta'eef jechuu danda'a. Wanti guddaan gochaadha. Gochaan mul'isuudha. Gocha isaa immoo waliin teenye ilaallaa. Isaan kana qofa miti waan baay'eetu jira. Hammi jireenyi isaanii waan hamaan mana namaa diiguun, jireenya namaa diiguun, qabeenyaa namaa diiguun mul'ata isaanii warri ta'e ganaa kottee isaaniitiin buqqifnee ganna bakkeetti dhugaasinitti himuudhaaf. Qabsoon kootti fufa. Ejjennoo jabeeffadheera. Yaaddoo hin qabu. Hamma haasaan immoo haasaan. Haasaa dhuma hin qabu waan ta'eef hin haasa'u. Amma lubbuun keessa jiranitti hin haasa'u. Garuu kallattii garaagaraadhaan hojiirra jirra. Akkuma isaan lafaa turanii xalaa kan qaqqabsiise diinaa olii anumadha. Nama biraa miti.
koreen taa'ee mallatteessee qaboo yaa'iin qabamee jarri kun deebuu waan hin dandeenyeef ala dhaabbatanii jeequmsa keessa waan jiraniif diiggaa mana namaarraa jireenya namaarraa waan hin dhaabneef qabeenyaa namaa waan barbadeessaa jiraniif har'aa ka'anii jarri kun keessattis argamuu qabanii wantoota isaan itti dhufu yookaan wantoota mataa isaanii barbaaduuf immoo nuyi itti gaafatamummaa hin fudhannuudha xalaan sun. Xalaan suni amma dirqama itti gaafatamummaa koo fudhatta jedhee namni liivii kanarra dhaabbatee haasa'u jiraate immoo inni baay'ee gowwaadha. Ani itti gaafatamummaa kee hin fudhadhu. Maaliif ati jireenya gadhiisii jiraachaa jirta. Walitti qabaatti hin arrabsamnu. Raajota jedhamnee, paasteroota jedhamnee, sanafoota jedhamnee walitti qabaatti hin arrabsamnu. Gorsa hin dhageenyu ergaa ta'e. Qaamni kee tokko yoo si yakke, qaama keessa si yakke sana ofirraa kutiiti, qaama si yakkine mootummaa waaqayyootti galii jedha macaafni qulqulluun firoo tokko. Macaafa qulqulluun nu deeggara. Qaama si yakke sana ija tokkoof keessaa baasi ija tokko mootummaa waaqayyootti galii jedha. Macaafootu jedha waan biraa miti jechuudha. Kanaaf ejjennoon keenyatti fufa. Kun immoo masarata hin qabdu. Masarata hin qabdu. Baay'eensee iyyaa jirti. Facaateetti jechuudha. Facaatee iyyaa jirti. Isa kana immoo warra facaatuu kana waan baay'ee cicciniin ta'ee marsii dabarsiti waan ta'eef obboloonni as jala jirtan illee kan isin qabattan kan isin yaaduu qabdan diinaa ol jechuun nama dhugaadha. Dhugaa isinitti himuudhaaf nama dhugaa dhiira qaxalee kutattuudha. Kutattuu nama akkasii immoo lubbuu yoo laanneef iyyuu nu mararu. Anaaf immoo sodaa hin qabaatina. Anaaf immoo sodaa hin qabaatina. An keessa isaanii hin jira. Baay'isoo raajonni kan isinitti baay'attu magaalaa Naqamtee fi Buraayyuudha. Raajonni lafarraas raajonni qilleensa yaabbatteertus. Hafuuras hin qabdu, ayyaanas hin qabdu, footoos hin qabdu, malkiis hin qabdu. Indaa'u baay'ina seetu dhukkuba biyyatti baay'isaa jira. Indaa'u baay'ina seetu biyya diigaa jira. Rakkoo biraan qabdu. Dur bara ilaaltuun Saamu'eel ture nama tokkittiitu barbaadamaadha. Harreen gaafa baddullee ilaaltuudha kan gaafatu. Asii inni caammaa taragusi raajiidha. Himoorraa raajiidha. Inni boqqolloo facaasnaan boqqolloon maseen irraa taates raajiidha. Inni harree nagadaa jirus harree isaa karaatti dhiisee raajiidha. Baqa an baay'ee nagarrama. Baay'ee nagarrama. Waaqayyo kuni dandee ofirratti nu baate. Dandee ofirratti nu baate. Ilbiisota warra akkasii immoo nus itti dammaquu qabna. Saba 600,000 keessaa nama honnee qabdu dhabeetu biyya Gibsii keessaa. Miidiyaaniin Musee barbaacha dhaqee waaqayyo beektu yaa. Miidiyaaniin keessa Musee barbaacha dhaqe. Warroonni 600,000 suni kaanshee surree murteetu dubartoota dhiirota warra Gibsii sanaaf dhoqqee maragdi qaawwaa duuchiti. Isheen kaan immoo ulfa baattee dhagaa daakuu irratti daakuu daatteetu warqee dubartii Gibsiitti bareechiti. Innaan nama honnee qabu, nama kutataa, nama murteeffataatu barbaachisa har'a sobdoota kana karaarraa dachaasee galchuudhaaf. Magaazinni see ga'u hin jiru malee. Kanaaf kutannoodhaan hojjenna. Wanti dudduubatti nu deebisu hin jiru. Isan nama kaawunsilii keessa hin jira jedhus xalahaan obboleessa koo lammaffaa guyyaa irraa qaqqabe jira. Dubbiseera inni kaawunsilii keessa hin jira dheessa fagusi. Haasa'uu ni danda'a namni waan barbaade wacuu danda'a. Dhugumaa kaawunsiliin magaalaa Naqamtee keessa jira. Kaawunsilii godina ba'aa Wallagga ba'aati jechuudha. Kaawunsiliin kuni gaafa hundeeffame xalaansa Oromiyaa irraa biiroodhuma Oromiyaa irraa kan dhufeef Paaster Duulaadha moo Paaster Nugusaadhaa dhufee kan jedhamu warra Oromiyaa diina waliin dawwalee gaafachuu ni danda'a. Tarii sobuu hin danda'ani. Xalaan sun anaaf dhufe. Anaaf dhufe xalaan sun jechuudha. Gaa xalaan sun anaaf dhufe. Xalaan suni gaafa anaaf dhufu an akka carraa ta'ee walga'ii mootummaatii fi gara Adaamaan deeme jechuudha. Komishinii marii biyyaalessaatiif. Guyyaa gaafa sanaa marii biyyaalessaatti ture. Miidiyaa irraa argaa turtan jechuudha. Akka carraachan deeme
Gaafa achi deemu namichi kun buna shaa'ee namoota filachiisanii bitee bakka isaana buusaa jedheen. Bakka isaana buusaa jedhee xalaa dhufee bakka isaa bu'ee isa booda kaawunsilii sana keessatti miseensa ta'e jechuudha. Miseensummaa eeyyuun bakka bu'ee abboota mul'ataa bakka bu'ee dhugaa jirtu yoo isinitti. Egaa ani immoo asirratti gumii dhaabbilee amantaa irratti barreessaadha jechuudha. Gumii dhaabbilee amantaa jechuun immoo kaawunsilii hooggana malee kaawunsiliin gumii dhaabbilee amantaa hin hoogganu. Sagalee kana hundumatu dhaga'aa jira. Namni seera beekus jira. Namni mana amantaa keessa beekus jira. Gumii dhaabbilee amantaatu kaawunsilii hooggana. Mana amantaa kamiin? Ortodoksii, Kaatolikii, Musliima hooggana. Ani barreessaadha achirraa. Waan xalaan barbaade barreessee illee gumii dhaabbileetiin nama barbaanne adabuu ni dandeenya. Dhorkisiisuu ni dandeenya. Waan garaagaraa gochuu ni dandeenya. Kanaaf akka isaan haasa'an kana miti. Amma immoo xalaa ittiin erginee kaawunsilii irraa haqsiifneerra jechuudha. Nama amma dhaadachaa jiru kana irraa akka naqamu gooneerra. Kanaaf rakkoon hin jiru. Itti xiyyeeffanna. Kutadhaa. Honnee kutadhaa kaa. Warra haafoleen jala deemanii birrii amma kanan sii galchaa. Naa kana warri jedhan immoo isilumayyuu seexana isaaniitiin qabamanii jiru. Hafuura isaaniitu yaabbatee isaanirra jira. Asala ta'anii waan baay'ee barreessaa turan amma. Anuma saaraattuu waan baay'ee barreessaa turan. Kanaaf yaaddoo hin godhan. Hojii mul'ata, hojii wangeelaa, hojii dhugaa ta'e hin hojjenna. Amma lubbuu keenya namnutti dheengadda keessumaa mucaan Imoorraa ija isaa jaamsatee ija koota akka na godhe na rukutanii akka na godhan ta'ee na dhukkubsadhe jedhe ta'ee hin beeku. Irdeetaa kanatu sun diinaa ol qabee miidiyaatti dhiyeessee sodaa diinaa oliitii jedhee dhaqee harka kennee musliima ta'e. Nama wangeelli xebiin tokko keessa hin jiru. Nama waa'ee wangeelaa hin beekne. Dhuguma isinitti mufu raajota kana keessaa namni ka'ee dhaabbatee anaanii. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafarra ture maaliif fuudhuu dhiisee namni naan jedha gaafate jira. Raajii ta'e waldaa dhaabe. Kana afaan raajiidha. Namoota akkasii afaan raajiidha. Isinii Waaqayyo akkana isiniin jedha jennaani akka Waaqaatti ilaaltu. Waaqayyo itti dubbachuu miti bira hin baane. Dhugaataa isinitti itti dubbachuu miti bira hin baane. Milikitti namummaa Waaqayyoo keenyaa nurraa mul'ata. Maali nurraa mul'ata? Hojiidhaan nurraa mul'ata. Hattuu miti nuyi. Saamtuu miti nuyi. Haca barbaarii miti nuyi. Kanaan nurraa mul'ata jechuudha. Kanaafuu warroonni sagalee Waaqayyootiin da'atanii hadhummaa isa kan bofaasan of keessaa qabanii harrayyuu lafa dheeraa hin qabanii. Kanaaf ani dhugaa isinitti himuudhaaf simbiran jira. Gaaffii kallattii edaa utuun carraa argadheera ta'e immoo gaariiyyuu ture. Amma kana lafan turani. Amma kana naasa'an turani. Yaa'u kun baay'ee rakkina hin qabu. Anatu godhee anatu xalaa barreesse. Gaafan barreessu immoo waldooleedhaan teenyee mari'annee qaboo yaa'iin qabannee jaara kanarratti tarkaanfiin fuudhamuu qabaa. Tarkaanfiin fuudhamu ni jalqabaa. Jarri kun miseensa keenya miti. Jarri kun nu dhagaa hin jiranii. Jarri kun seera heeraan keenya bulchiinsa caasaa keenyaan bulaa hin jiranii waan ta'eef wantoonni alaa dhufee maqaa nu dhoobsisu tokkummaa keenya karaa isaanii dhufe akka nu dhoobsisuu hin qabne jala sanarree xalaa qaboo yaa'iidhaan irratti mallatteessanii qaboo yaa'ii kanallee kooppiyantinii godhee ergeera jechuudha. Kaasee ergeera argiteettaatis yoo sii dubbifamuu dide ammayyuu moo sii dubbisuu hin danda'an asirra. Kanaaf qaboo yaa'iidhaan qabnee namoonni sun teenyee haasofnee mari'annee jarri kun nutti waamamu hin qabani bakka nutti waamamu hin qaban. Kana malee jiru amma maqaa isaanii isiniin saaxilaanii nama ganaa isin qaqqabsiisu jira. Jarreen kun walqabatoodha. Daandii tokkorra deemu marii tokko mari'atu mana farsoo jala ta'anii marii mari'atu mana raqee jala ta'anii marii mari'atu. Ajandaan isaanii ajandaa sobaadha. Qindoomina sobaadha. Namoonni baay'een maaliif jara kana irratti tarkaanfii fudhatamee mana dhaangallee jiru. Amma abbichoo fi dhutti maafii nanuyi. Abbichoo fi dhaamnaqe. Abbichuu na hidhaa hidhee harka kenna dhaqe. Amma sanatti dudduubatti hin deemnu atarii
Shutdown naan jechaa jira. Baatiriin narratti dhumeera. Narratti dhumeera ibsaan. Shutdown naan jechaa jira. Amilee naa kenna. Thank you. Baay'ee si kabanya. Eebbisuu nama waaqayyo. Galatooma. Ragaa. Dhugaa rabbii. Ragaa nan isin dhiyeesse kunoo abbummaa